Jechi isheen jalqabaa kutaa kana keessatti ilaallu for kan jettudha. Egaa jecha kana akka nama ingiliffaa baree dubbachaa jirutti kan isin baruu qabdan. Hiikaa yookaan akkaataa nuti jecha kana itti fayyadamnu karaalee sadiitu jiru. Isheen jalqabaa maal kan jettudha? If jennee siif, isheef, isaaniif yeroo jechuu barbaannu jecha for jettu kana fayyadamuu ni dandeenya. Siif, isheef akka jechuuti. Mee fakkeenya fudhannee haa ilaallu. Fakkeenyaaf this gift is for jennee wanta tokko asitti dubbanna. Gift jechuun kennaa. Wanta tokko yeroo namaa kennitan gift jedhama. Kennaa wayii yoo namaa kennitan gift. Egaa bakka gift jettu kana present illee jechuu ni dandeessu. Present jechuun karaa garaa ni hiikama. Karaa tokko present jechuun amma jechuudha. Amma yoo jechuu barbaanne present jenna. Garuu karaa biraammoo maal jechuudha? Kennaa. Wanta tokko fakkeenyaaf hiriyaa keessaniif yoo isin kennaa kennitan present jechuu ni dandeessu. Ammas gift jechuu ni dandeessu. Yaada tokko qabu. Warreen kun hiikaa wal fakkaataa qabu karaa tokko. Egaa this gift is for. This jechuun maal jechuudha? Kun akka jechuuti. Is for jennee wanta tokko asitti dubbanna kanneen keessaa. Fakkeenyaaf isin kennaa tokko namaa kennuuf barbaaddanii this gift is for you yoo jettan you amma as keessatti yuun akkamitti hiikamti? Siif kan jedhutti hiikamti. Kennaan kun siifi. This gift is for you. This gift jechuun kennaan kun. This gift kennaan kun is for you yoo jenne kennaan kun siifi akka jechuuti. Egaa for kan jettu kun as keessatti gara kamitti hiikamti? If siif kennaan kun siifi. This gift is for you. Kennaan kun siif ennee hiikuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf this gift is for me jechuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf hiriyaan keessan tokko kennaa isinii kenne. Guyyaa ayyaanaa ta'uu danda'a. Guyyaa garaagaraa. Guyyaa dhaloota keessanii ta'uu danda'a. Guyyaa birthday kan jennu sana. Guyyaa sana hiriyaan keessan kennaa isinii kenne. Kennaan sun anaafi yoo jechuu barbaaddan this gift is for me. Kennaan naa kenname kun anaafidha. Akka jechuuti. Her jechuun ishee. This gift is for her. Fakkeenyaaf kennaa wayii mucayyoo tokkoof kennuu barbaaddanii yoo isheen hin jirtu ta'e mana ishee dhaqxanii yoo isheen hin jirtu ta'e nama kaan argattanii maal jechuu dandeessu? Kennaan kun isheef jettanii nama sanatti kennuu ni dandeessu. Sunimmoo maal jechuudha? Namni sun akka yeroo isheen dhuftu itti kennuuf isin itti kennitaniitu ta'uu ni danda'a jechuudha. Kanaaf this gift is for her yeroo jettan kennaan kun isheefi. Ifi akka jedhamutti hiikama jechuudha. Jechi for jedhu kun. Fakkeenyaaf kennaa wayii isaaniif yookaan kan isaaniiti jechuu yoo barbaaddan this gift is for them. Kennaan kun isaaniifi. If akka jedhutti hiikama jechuudha. Himoota garaagaraa keessatti akkasittiin jecha for jettu kana if jettanii fayyadamuu ni dandeessu. This gift is for us. Us jechuun immoo nu. Kennaan kun nuufi. Fakkeenyaaf kennaa wayii namni mana keessan fidee kaayiraa jennu kennaan kun nuufi yoo jechuu barbaaddan siif miti, isaaniif miti, isheef miti, nuufi yoo jechuu barbaaddan this gift is for us. This kana gift kennaa for ifi us nu akka jechuudha. Ishee kana akkasittiin itti fayyadamaa. Faayidaa lammaffaas ni qabdi jechi for jettu kuni. Mee isa immoo haa ilaallu. Inni lammaffaa maal jedhaa? Kuni waan kanaaf jechuudhaaf
Fakkeenyaaf thank you for your help. Namni tokko isin gargaare gargaarsa keef galatoomi. Gargaarsa keef galatoomi yoo jechuu barbaadan jecha for jedhu kana gidduu gashitanii fayyadamuu ni dandeessu. Thank you jechuun sin galateeffadha akka jechuuti. Thank you sin galateeffadha. Kuni egaa isheen thank you yookaan sin galateeffadha jenne kun isa kanaafi. Namni tokko thank you for your help yoo isiniin jedhe kananani sin galateeffadhe maaliifidha isa kanaafi. Help jechuun immoo gargaarsa. Gargaarsa namni tokko isin gargaare yoo isin thank you for your help jettan maal jechuu keessanii waanan asitti dubbadhe kun isa kanaafi. Kuni waan kanaaf jechuudhaaf. Fakkeenyaaf karaa salphaan isin ibsaa. Ani thanks for subscribing yoon jedhe isiniin namoota chaanala kiyya subscribe gootaniin thanks for subscribing yoon jedhe jechi for jettu kuni waan kanaafi akka jechuutti hiikamti. Galatoomaa isiniin jechuun koo maaliifidha waan isin chaanala kiyya subscribe gootaniif akka jechuudha. Waan ani jalqaba dubbadhe kun isa kanaafi akka jechuudha. I am happy for you. Happy jechuun gammaduu. I am happy. Ani gammadeera. Maaliif? Eenyuuf for you siif. Kuni kanaafi akka jechuudha. Ani gammadeera eenyuuf siif. Kuni waan kanaafi. I am sorry for being late. Fakkeenyaaf hiriyaan keessan tokko barfatee hojiirraa ta'uu danda'a. Isin immoo maaliif barfatte jettanii gaafattaniitu ta'uu danda'a. Inni maal jechuu danda'a? I am sorry for being late. For I am sorry jedhe inni kuni sorry kanan jedhe. Sorry jechuun immoo dhiifama akka jechuuti. I am sorry yoo jettan dhiifama akka jechuuti namaanii. For being late. Being late jechuun immoo late jechuun barfachuu. Yeroo barfattan late jedhama. Barfachuu koof dhiifama akka jechuuti hiikaan isaa. I am sorry kan jettan fakkeenyaaf asitti dhiifama kan jettan maaliifidha? Waan barfattaniif. Inni asitti dubbattan yookaan wanti fuulduratti dubbattan kun maalidha? Isa kanaafidha jechuudha. Sababa kanaafi. I am sorry for being late. Waanan barfadheef isa kanadha. I am sorry immoo maal taati? Kuni kan jettudha jechuudha. Egaa kuni kanaafi yeroo jechuu barbaadan jecha for jettu kana gidduu gashitanii wanta isin dubbachuu barbaadan asitti dubbattanii kanan ani kana dubbadhe kanaafi. Thank you for your help. Galatoomi waan gargaarteef. Help gargaarsa. I am happy for you. Ani gammadeera eenyuuf siif. I am sorry for being late. Ani dhiifama nan gaafadha. Maaliif? Waanan barfadheef. Thanks for subscribing. Galatoomaa waan chaanala kiyya yookaan YouTube kiyya subscribe gootaniif. Kuni waan kanaaf jettanii akkasitti kana booda itti fayyadamuu ni dandeessu. Mee karaa salphaa ammas fakkeenyan isinii dabalaa. Maaliif jechi for jettu kun yeroo baay'ee himoota garaagaraa keessatti waan itti fayyadamnuuf adda baafachuun bakka kanatti barbaachisaadha. Fakkeenyaaf mana gamoo garaagaraa irratti yoo agartan manoota irratti yeroo agartan for sale kan jedhu tokkotu irratti maxxanfamee argattu. Waraqaa garaagaraadhaan for sale jedhamee irratti maxxanfamee manoota garaagaraa sun immoo maal jechuudha? Gurgurtaaf akka jechuuti. This house manni kun akka jechuuti. Fakkeenyaaf asitti this house mana. This house is for sale jechuu ni danda'u yeroo isaan maxxansan akka jechuuti. Mana sana irratti garuu beekamaadha. Waraqaan sun manuma sana irratti waan maxxanfameef manni sun akka gurgurtaaf dhiyaate waan beekamuuf this house is kan jedhu kana hin barreessanii. Manni kun akka jechuuti isheen kuni. For sale kan jettu kun immoo gurgurtaafi akka jechuuti. Manni kun gurgurtaafi. Kuni waan kanaafi akka jechuutti hiikama. For sale gurgurtaafi. Fakkeenyaaf manoota garaagaraa irratti karaa irratti arguu ni dandeessu. For rent jedhamtee waraqaan
barreeffamaan irratti maxxanfamtee arguu ni dandeessu. Rent jechuun akka kireeffachuu kiraa jechuudha. For rent yoo jedhame manni sun kiraadhaaf kan qophaa'edha akka jechuuti. Kuni kanaaf manni kun kanaaf akka jechuuti. Mana garuu asirratti bakka kanatti barreessuun hin barbaachisu. Maaliif waraqaan barreeffame suniyyuu manuma sanarratti maxxanfamee waan jiruuf waa'ee mana sanaa akka ta'e akkasumatti waan nu galuuf suni hin godhamu. For sale yoo jedhame gurgurtaaf kan dhiyaate akka jechuuti. For rent yoo jedhame manni sun mana kiraati akka jechuuti. Ishee kanallee akkasitiin qabadhaa jechuudha. Faayidaa sadaffaa ni qabdi egaa jechi for jettu kun ingiliffa keessatti baay'ee barbaachisuudha. Isinillee karaa salphaa kan qabachuu qabdanii fi itti fayyadamuu qabdanii. Isheen sadaffaa maal kan jettudha? Yeroo haga kanaaf jechuudhaaf. Yeroo haga kanaaf. Fakkeenyaaf hiriyyaan keessan tokko yeroo haga kanaafan dhaabbadhee si eege maaliif turte yoo isiniin jechuu barbaade jecha for jettu kana fayyadamuu ni danda'a. Fakkeenyaaf I waited you for 20 minutes. Wait jechuun maal jechuudha? Isheen kun wait jechuun eeguu nama tokko yoo eegdan maal jedhama? Wait jedhama. Yeroo ed itti dabaltan immoo taatee darbe ta'a. Taateen sun taatee darbe ta'a. I waited you for 20 minutes yoo jettan daqiiqaa 20 si eege akka jechuuti. Minute yeroo jennu saa kana dhiifne daqiiqaa ta'a. Minutes yeroo jennu immoo daqiiqota lakkoofsaan lamaa ol kan ta'an jechuudha. Kun amma 20 waan ta'eef lamaa ol waan ta'eef saa kanatti daballa. Daqiiqaa tokko yoo taate garuu 1 minute jenna. Daqiiqaa lamaa fi lamaa ol yoo ta'e immoo minutes jennee saa kana itti daballa jechuudha. Kanaaf yeroo haga kanaaf jechuudhaaf I waited you for kan jettu kun amma yeroo haga kanaaf jechuudhaaf kan nu fayyadudha. I waited you for 20 minutes. Daqiiqaa 20 afan si eege akka jechuudha. I lived here for 5 years. Live jechuun jiraachuudha. Live jechuun jiraachuu akka jechuuti. Daa kana immoo yeroo itti dabaltan taatee darbe ta'a. Jiraadheera akka jechuutti ta'a. I lived here jechuun immoo as bakka kana akka jechuuti. For 5 years. Yeroon namni sun bakka sana jiraate meeqadha? Waggaa 5. Yeroo haga kanaaf jechuudhaaf. Namni tokko fakkeenyaaf hiriyyaan keessan bakka tokko sin geesse bakka kana waggaa 5 jiraadhe yookaan magaalaa kana waggaa 5 jiraadhe yoo isiniin jechuu barbaade I lived here bakka kana jiraadheera. Waggaa meeqaaf? Waggaa 5. Yeroo haganaaf yookaan sa'aatii haganaaf jennee yeroo dubbachuu barbaannu yeroo jechuudha. Daqiiqaa 20 waggaa 5 yeroo ibsuudhaaf jechuudha. For 20 minutes for 5 years. Year jechuun immoo waggaa 5 bakka kana jiraadhettanii akkasitti karaa garaagaraa sadiin jecha salphoodha. Garuu isin karaa garaagaraa qabachuu waan qabdaniifan akkasitti isinii qopheesse. Egaa akkasittiin itti fayyadamaa mee jecha salphoo taatee fi isin sadarkaa kanarratti beekuu qabdanitti haada baruu ammas na waliin.